Roobii eebila 10 bara 2024 ganama bakki balfitti gatamu reeffi isaanii kan argame namni siyaasaa obbo Battee Urgeessaa awwaalchi isaanii waldaa Masarata Kiristoos Maqiitti kamisaarra raawwateera. Obbo Batteen rasaasaan iddoo baay'ee rukutamanii ajjeefamuu ogeessi fayyaa reeffa isaanii argan BBC'tti himaniiru. Obboleessi obbo Battee Urgeessaa yaada BBC'dhaaf kennaniin namoota naannicha jiranirraa odeeffannoon bilbilaan isaan qaqqabuu fi haala ture akkanaan himu. Ni harkitti barree. Dhalataa naannoo kanaatiin beekamaadha. Miidiyaa irrattis hin beekamaa. Akka maatiitti akka naannoottis immoo beekamaadha. Asuma lafuma kanatti dhalatee guddatee namootuma reeffa isaa argantu ga'a. Maatii nama nu beekuu danda'u, nama maatii isaa beekuu danda'u bilbilaa fi achi bilbilee naannoo sa'aatii lamaatti fiignee reeffuma isaati argine. Egaa iddoo inni rukutame lawwaa 6 sassaabbatee kan geenye humna mootummaatii qaama nageenyaati. Kanammoo isaaniif dhiyeessuu qabu turanii goonisas poolisiin dursee ga'ee qalawwaa sassaabbatee suura isaa kaasee reeffa isaa achi dhiisee baqate hin deemne. Nu wajjin qabee hospitaala geessee jastifikeeshinii isaa kan hojjetu qabu silaa isa ture. Yeroo nu gatanii deeman. Kanadha kan ture rasaasa 6 rukutame. Kanammoo meedikaal warri jastifaayii godhanis itti deemaa jiru. Hospitaalas har'a geessinee baafneerra ilaalaniiru. Jastifikeeshinii sana ga'a. Isaantu akka ogeessaatti qaama ilaallatuuf kenna. Iddoo meeqa akka rukutan. Garuu nuyi randamalii wanta arginu rasaasa 6 ta'uu qalawwaa 6 lakkaa'amee waan suura miidiyaa irra deddeemu argaatuma jirtus. Akkasii mataa isaarra baay'ee dhahamee deddeebi'anii rukutanii rasaasa meeqaan garuu mataa isaarra akka dhahamu beeku. Cinaacha isaas dhahameera. Kana gadi gombifamee ajjeesanii biraa deeman qabattoo isaatiin duubatti hidhanii bineensa akka nyaatuuf soora bineensaa akka ta'uuf reeffuma isaatiillee balleessuuf yaalan. Maala garagalinni amma kana ga'u? Maalli cikkaaniin amma kana ga'u? Kantiibaan magaalaa Maqee obbo Dilboo Urgeessaa yaada sagalee Ameerikaa VOA'dhaaf kennaniin ajjeechaan kun sababa dhibdee maatiin mudatee jechuun himanii turan. Qorannoon akka gaggeeffamus dubbatanii turan. Obboleessa obbo Battee garuu dhibdeen maatii tokkollee hin jiru. Dhugaasaa gara dabarsuudhaaf uummata keessatti burjaajii uumuudhaaf yaalii godhamudha jechuudhaan BBC'tti himan. Suura isaa meeqaan akka ajjeefame argamu. Harka isaa qabattoo isaatiin duubatti hidhanii magaalaa keessaa baasanii bakka balfitti gatamutti, bakka bineensi nyaachuu danda'utti, bakka bineensi itti baay'atuu danda'utti gatanii deemanii ragaan kunuunfatu jiru. Dhugaasaa gara dabarsuu fi namoonni waan sirrii gochuun barre kana duras waan shaakalle ammas warra isa ajjeesaniin oofuu dadhabanii isa kanaan dhugaa isaanii warra balleessuu barbaadan. Kanaaf immoo silaa mootummaan akka mootummaatti qorannoo walabaa geggeessee ifoomsuu qaba ture. Yaada dadhabaa hamma kanaa, gadi aanaa hamma kanaa, amma burjaajii uummata kanarratti uumu silaa ofiisaatii nu bira dhufee qorannoo kana geggeessuu qaba ture. Yeroo amma dhufne qaamni mootummaa tokko hin dhufne. Namni maatii keessaa rakkoo cimaa hamma kana ga'u irratti godhaa jedhanii si yaadamu. Kun cubbuu caalu, hammeenya caalu, soba gadi aanaa kana waan miidiyaadhaaf amma utuu akka natti dhaga'ametti sitti dubbachuu danda'a ta'e waan miidiyaaf hin madaalle ta'a. Garuu san jedhu waan uummata kana madaalle akkasitti haasa'an. Maatiin akka maatiitti ogeessii walitti bu'a. Garuu ati maatii waraabessaaf wal kennu akka seenaafis dhageessee hin beektu. Ta'ees hin beeku. Kun hin ta'u. Ani quxisuu isaati. Quxisuu sadaffaa isaati. Goota qaroo biyyi sabni guutuun akka ijaatti ilaallatu. Ani haasaa utuun haasa'uu danda'uyyuu isaa wajjin hin haasa'ee hin beeku. Isaafan birradha. Isaafan holladha malee dhugaa isaa karaa kanaan balleessuun hin danda'ama yoo ta'e yeroodhaaf malee hin danda'amu. Burjaajii uumuu ta'a malee dhugaa isaa dhoksuu hin danda'anii akkanaan akka nu hubattan isin warri miidiyaa ilaa dhaamsi nu dabarsuu barbaannu dhuguma mootummaadhaa jira. Haqa kana duukaa bu'ee qoratee faana dha'ee
yoo danda'e nu haa hordofu, nu haa baasu. Qaama walaba ta'een haa uummataaf, saba kanaaf, maatii isaaf haa beeksisu. Gama kaaniin hakiimni eenyummaa isaanii akka dhoksunuuf gaafatanii fi roobii kaleessaa reeffa Obbo Battee Urgeessaa arguu BBC'tti himan Obbo Batteen rasaasaan iddoo baay'ee rukutamanii ajjeefamuudha himu. Mataarraa iddoo 5 mataa qabaa, dugdarraa iddoo 3 gara olii gara walakkaa gara gadii dugdarraayi. Namoonni cinaacha bitaatirraa madaa guddaa qabaa, garaa immoo gara gadii gara laafettii gadii kana leettaa kwaadiraanti jenna. Laafettii gadii gara bitaa kana madaa tokko qabaa. Sarbaa isa bitaatirraayis gara oliitii madaa tokko qaba. Mataa alatti madaa 6 qabaa. Matarraa madaa 5 qabaa jechuudha. Gara madaa 10 11 jechuudha. Kun kan xiyyiitiin seentanii kun kan baatanii akka 11 amma kun kan seenanii fi kan baheen fakkaata. Amma hundi kan seenanii miti. Wanti addaan jiru bakka qaamni reessi baay'een banne bakka hedduma mataatti seenee baheen kana malee wanti addaa achi gara kunoo harka ciqileerraa naannoo wayii qaba. Akka kunoo dirmammuu wayii qaba. Akka dirmammuu madaa gadi fagoo iddoo hin taane kan gogaan isaa itti seerame jechuudha. Raajiin kaan ijumaan laalame malee raajii wanta hin qabu amma reeffa waan ta'eef galee isa raajii kaasun amma warra forensic meedisinii santu akkas gochuu danda'a malee asitti wanti akkasii nama. Gama biraatiin ministeera Haajaa Alaa Ameerikaatti waajjirri dhimma Afrikaa ajjeechaa Obbo Battee Urgeessaa irratti qorannoon guutuu ta'e akka gaggeeffamu waamicha Komishineen Mirgoota Namoomaa Itiyoophiyaa taasise akka deeggaru himeera. Haqaa fi itti gaafatamummaa mirkaneessuun maraamartoo badinsaa cabsuudhaaf murteessaadha jedha ibsi gabaabaan waajjirichaan ba'e. Waajjirichi maxxansa Komishinarri Komishinii Mirgoota Namoomaa Itiyoophiyaa Dr. Daani'el Baqqalaa toora X gubbaatti maxxansan qooduudhaan ejjennoo isaa ibse. Kana malees dhaabbanni mirga namoomaaf falmu Human Rights Watch karaa daayireektara isaa damee gaanfa Afrikaa Laatishiyaa Baadir ibsa gabaabaa baaseen ajjeechaan Obbo Battee irratti raawwate qorannoo amanamaa barbaadaa jedheera. Sirna awwaalcha Obbo Batteen booda dhiyeenya kana obboleessaa fi obboleettiin Obbo Battee Urgeessaa qaamolee nageenyaa mootummaan to'atamuu miseensi maatii isaanii